bitteemi. Siifis uffata biteemi. Naa bittee waa galatan. Eela wanti an uffata isinii bitee gatii isin barnoota keessa irratti kafaltanii. Gatii isin barnoota irratti kafaltanii onnee tiyana gammachiistanii akkana isinii bite. Gara fuulduraallee kana caalaa yoo cimtanii kana caalaa yoo cimtan waan kanaa olii isinii ta'a. Tole waan feetan waan iidaallee siillee waan gaarii isinii geessa. Isin abdii biyyattiiti. Ampaan itti dalagaa baay'eedhaan ati biratti dhufeetiin bashannanuu waliin faradee. Waan feetan nagaafachuu. Waan feetan atis mataa kiyya kana gubbaa irra jirta. Tole garuu gurbattiisan. Ittiin bitu. Maali? Daalattii fossoo barnootaan nan gammachiisa. Halkanii guyyaa nama aabaa caadaa takkatti dubbisuu hin beekne. Akka keessan kana maqaa kiyya ol baasee nama na waamsisu barbaada malee nama maqaa kiyya gadi buusee daaratti garrigu hin barbaadu. Ulfaadhu mucayyootu. Ati diqqaattullee yaadni kee guddaa ati isaaf yaadde akka ati isaaf yaadde kana osoo inni ofii nabzee lubbuu ofii kanaaf yaade an lubbuu kiyya tanaa yoon kutaa. Afaan ati jette kana ammoo si milkeessa malee akka milkii dhabdu sin godhu. Waan ati jetteef ni bitaaf garuu uffata akkasii bitee hin godhuuf. Tole waan ati jetteefuu ni bitaaf hundaafuu ka'i na waamame haa dhufu. Sabba odoo yaadu jirtuuti hin ergitaati. Caaltuun nama guddaadha bara. Haybitiif yaaduu yaasan dura. Odoo miliyoona xiqqoo jirtuuti nan argama. Isin hunduu naaf tokkochi ati dhaqii na waamu mucayyooti. Kaakaas mucayyoo mucayyoo gurbaa kaasi. Sanbaas yaa bituu fuun qabdu kuma itti dhiisuu qabda'u. Bara abbaa fayya kana lama yoo dhiiftee bara aaruu siif hin gaafata. Isaan duratti dhiisuu anuma badan isaanii isaan bittee oromoon ga'u. Dhugaadha silaa hin bituufi garuu dubbiin afaan caaltuu tiyyaatii bahu damma. Saba fayyada. Kanaafuyyuu sababa isiin bitiif jetteef anillee bita. Caaltuun bara booda bara warra namaa dheetti bara ana harka doktora si ta'e injineera si ta'u. Maara bisoo caaltuun jechuun caaltuun tanyituun booda si dhiisi naa hin beektan obboleessee hojjirra kana hojjirroota irra jettoo oromoon wajjin galata hojjetti. Ati caaltuu furaatti dhiisuu dura aalumaan ajabee falfalmaa wanti biti. Isiin laal gaafa heerumte wata warra namaati laal abbuun fuudha isanii qaba isi. Akkati yaadde kanaa miti yaa guddataa kun. Akkati yaadde kanaa miti. Caaltuun ifa jaarsa isii qofa osoo hin taane ifa kennaaf ifa saba hundaati. Ifa uummata addunyaa kanaati. Caaltuun nama addunyaa kanarratti rabbiin waayiif uume malee nama akkanaan uume. Gaafa tulluun tarmaasii naa jira isiin warra muslaa gartee akka kana san jirti. Laakiin ati akkuma eegee jettee bokkuma si fakkaate fullu. Bakakkaan sitti haa buutu jecha. Oi, algaan si hanqatee jennaani lafa ciistaa? Algaan si hanqatee jennaani lafa ciistaa? Bakakkaan sitti haa buutu siin hin jedhu. Adda immoo maaltu kana fidi? Akkana rafuu kana banta. Riba jaartii malee kophaa rafattu tana fidee bara. Heedi! Fafeentuun rabbi jaartii si haa godhu hin jedhu. Rabbi si haa jaarsu. Yoom waa'ee jaartii bira geettee waa'ee kanaa haasofte. Maal rabbi si haa jaarsu yotta yaa'u sitti haa fidu jii malee. Sii bar ilma badii
Kayi dhiqadhuutii deem garsi erguuf deema. Garsi erguuf deema. Amma dhadheeti wa iddoo ansi ergisan waa fuutee deebite. Sanoo didde ammoo ta'ati fuutuutu miti ta isiin si fuutu sitti erga. Kayi! Gurbaa kaballaa! Gurbaa! Gurbaa kaballaa! Gurbaa kaballaa! Gurbaa! Maal jettee abbaa caaltu? Abbaan caaltu si haa nyaatu jecha ammaan si godhaa miti. Gurbaan abbaa keeti abbaa caaltu naan jetta. Kootu sin erguuf hin deema. Caaltuu qofatu ilmootiyyaa. Kootu! Kootu sin erga. Huccuu hidhaabbinna? Kootu as dhaabatu. Bilakki gurbaattii kan akkanan ta'ini waan fassoomtu gurbaa akkana mataa hin boboofatin yoo didde ammoo du'aa isii kenna kasiin jedhu jiddumaani telefoonni waatu keessaa sirba eentutti naqe gurbaa haraama maal taatan maalni kunniin ijoolleen keessatti sirba godha haraama salaata yeroo salaannunni akkana nutti iyyiti keessaa balleessi gurbaa maal inni Sitti iyyiti? natti iyyiti akkanan Akkanuma sitti iyyiti? Dhageessaa kullaan kuni akka yeroo gartee dabbaramte ittiin bohaartuu fi barkana dhageeffachaa. Dhageeffatu gurbaa kan inni itti fiizi asirraa irraa cufa ni cabsita gattaa Nalaa dhokka asirraa cufa laal amma waan gootu laa wayii siima na dhageeffadhu amma gara si ergu deemu kana qoqqooroo narraa balleessi na dhageeffadhu kana wanni itti tolchaniif akka yeroo dabbaramte yeroo kophaa jirtu dhageeffattuufi laal nookiyaadha saniifuu silkiin ta'e gartaa sirba addunyaa kanarra jiruu fi muuziqaa addunyaa kanarra jiru guututu asuman neetee dhageeffatta hoggaa dabbarame sirba akka gartee sirba dhageeffachuun fedhu hadiisa faa tooyi waan akkasiisan tanatti hin daleene waan akkati barbaaddu sanii wachi ofirraa kaaye gizuma namni siin bilbile qofa haala hojiin amma kasiin jedhu gadi bayeeti timaatimaaf shunkurtii qullubbiilee waan garagaraa amma bitiitii deebi hayya mallaquun achirraa fuudhu. Dinnichaa fi timaatiin shunkurtaa fi waan akka qullubbii bitiin hojjechaa jirta. Waan kanneen. Kanaan mana keessaafis ni bita. Kanaan mana keessaa nuu biti deebi. Waan biraa wayi bu'aa qabdaari. Tanumallee taatu mee hojiitti hojii. Hayya. Laal dhageessa. Dhageessa naan jedhin. Anammoo waan akkanaa kana bituudhaaf yeroo hin qabu. Waan akka maalii malee. Waan akka maalii jettee na gaafachuun kee hedduu gaarii. Yeroo nama jiru tun iidaa guyyaa 3 moo 4 ta'a. Akkasii mire ijoollee teetis hunda uffata bibbittee fi mire kanaafuu ka'ammaanis wanni inni bituudhaaf itti yeroo qabu. Ifee xiyyaa magaalaa dhaqee gartee uffata hidhaa gartee koofiyyaa irraa eegalee hanga kophee gartee kophee irraa hanga koofiyyaatti akkasumas shamizaa fi kofoo hanga sa'aatiitti akkasumattis waan akka shanshalataa fa'aa waan asirratti hidhatan akkasumattis kaa waan akka mijiraa mire waan akkanaa kana qofaan bituudhaaf yeroo qaba laalamma sababbiillee waan hiite taateef hiiddee waan dhufaa jirtu. Kana quba qabdacha. Amma waan akkanaa kana malee wanni bitan waan akkaatiin meettuu kana barka bitu waan miti maal ta'a. Dhiiramee gurbaa kana diddeeti harkuma akka dhabanaa isaa sidnee naqu na barbaaddee mi. Dhaabbu harka bal'aa kee kanaan takkana kabaltee na qajeelchuurra anummaan kiyya kanaan lameef kabaleef qajeelchuu wayya. Way ilmaan zamanaa yoo kaalidhumaaf dacheef samii uume kun nuu qajeelche malee wanti jara qajeelche ani harka kiyya si dhabanaa suutti deema kisan tuna saarfachiisa maaluma godha yaa rabbi ati nuu qajeelche ima argaartaami jannanniillee koomee haadha abbaa jala jira jetteemi yaa rabbi ilmaan teena nuu qajeelche ilmaan teena onne isaanii dhagaa goote kana bishaan itti naqi yaa rabbi ni dandeessa maaluma yaa rabbi mana manatti nuu tolchi dhiirallee dhalaallee yaa rabbi hunda nuu tolchi situu harkaa qaba yaa rabbi
faallaa nutti garagalchi qiyaamaa nurratti hin buusin yaa Rabbi. Karuma si gaafanna yaa Rabbi.